akkuma jaalalli wal qixa ta'ee wal gargaaruun illee waliif yaaduun illee wal qixa ta'uu qaba. Sababiin isaas jaalala keessatti jaalalli persantii 100% wal qixa ta'ee erga jiraateen boodatti wal gargaaruu fi waliif dhaga'uu yookaas waliif yaaduunis wal qixa ta'uu qaba. Sababiin isaas maaliif namni wal jaalatu tokko yoomiyyuu wal dhabuu sababa hin barbaanneef, yoomiyyuu nama sanarraa adda bahuu sababa hin barbaanneef, kanaaf lafa sanatti nama sana gammachiisuuf yookaan nama sana wajjiniin jireenya milkaa'aa tokko jiraachuuf boruuf abjuun mul'ata isaa bira ga'uudhaaf maal gochuu qaba? Osoo hojii hin filanne, osoo hojii hin tuffanne, maaliif osoo hin dukkanaa'in bariin hin dhufu waan ta'eef. Ashama harka fudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kattaata marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam kana geessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haala taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira. Maaliin deebitee dhuftee jechuun keessa hin oolu. Akkuma mata duree irratti agartan kana yaadni koo har'aa yookaas immoo namaaf bakka tokko tokkotti barumsa ta'a jedhe inni qabadhee dhufe dhiirallee shamarallee ni ilaallata sababa ta'eef. Kanaaf yaadni koo maalidha? Nam tokko jaalala yookaas immoo nama jaalachuun waan ofiisaatii godhatan yookaan waan ofiitti yaadee keessa isaatiitti uume osoo hin taane kan rabbi uumedha waan ta'eef namni tokko nama tokkorra jaalalaan qabamuunsaa waanuma jiru kuni uumama rabbiirraa waan ta'eef namni ofii godhatee miti. Haa ta'u namni tokko gaafa wal jaalatu persantii 100% jaalalli wal qixa ta'uu qaba. Ayyee erga jaalalli wal qixa ta'etti namni sun sirriitti na jaalachuusaa hubadheera. Anillee jaalala akkamii akkan isaaf qabu laphee koo amansiisee jira. Suni akkuma ta'etti osoo jiru jechuudha. Nama jaalachuun yookaan wal jaalachuu qofti jireenya boruutiif yookaan jireenya nama sanaa waliin jireenya isaa guutuu nama san waliin imaluudhaaf itti gaafatamummaa hin ta'u. Kana yeroon isiniin jedhu akkamitti akka hubattan barbaadetanani maaliif jennaan nama jaalachuun akkuma ta'ee jirutti osoo jiru yeroo tokko yaadni akkasii sammuu namaa keessa deddeebi'ee ni dhufa. Keessattuu ijoollee shamaraa bira dubartoota biratti yaadni akkasii kun ni jira baay'inaan jechuudha. Dhiirota biratti darbeeti malee yeroo ammaa kana shamara biratti yaadni akkasii kan jiru jechuudha. Innis maalidha? Namni kun namni nan jaaladhe kuni ergee jaalannee kaanee yookaas immoo jaalala san keessa gallee kaaneedha kan itti yaadnu jechuudha. Wanta kana kan yaaduu jalqabnu jechuudha. Maaliif jennaan namni kun jireenya koo boruutiif yookaan nama kana waliin ani jireenya koo guutuu imalee namni kun boru lafa nani dadhabetti harka na qabuu danda'a. Maatii yeroon horadhetti maatii kootiif yookaas immoo maatiin koo akka na jalaa hin bittoofne yookaan maatiin koo akka na jalaa hin rakkanne maatii koof alaafinnatii yookaas immoo abbummaa guutuu ni fudhata wanta jedhu tokko deddeebi'ee sammuu keessan ni dhufa. Kanaaf bakka tokkotti dhiironni yaada akkasii yeroo itti fayyadamantu jira. Innis maalidha? Sababa na jaalatteef yookaan sababa laphee qulqulluu na jaalatteef sababa nanillee laphee qulqulluu ishee jaaladhuuf na dhiistee hin deemtu yookaas immoo eessayyuu hin dhaqxu wanti jedhan tokko ni jira jechuudha. Jechoonni kun isaan nam tokko darbanii ni fayyadaman jechoota akkana yookaas ilaalcha akkana sammuu isaanii keessa qabu jechuudha. Maaliif jennaan mucayyoon sun yookaan namni suni nama sana persantii 100% sababa jaalatteef yookaan jaalala qulqulluu sababa qabduuf gattee hin deemtu jechuun soba. Maaliif jennaan osoo hin jaalatiin iddoo tokkotti iddoo itti wantoota ittiin gargar nama fageessan wantoota nama sana lamaan isaanii adda fageessan jiraachuu danda'a. Sababiin isaas yeroo kanammoo asitti ijoollee dhiiraaf jechuudha. Maaliif dhiironni isin jaalalli erga jiraate wanti tokko rakkoon qabu. Maaliif wanti haafti soo ta'e qabeenya soo ta'e boru dhufa jaalalli jiraateenna wanti hunduu ni guuta jettanii iddoon itti yaaddantu jira jechuudha. Haa ta'u malee sunis soba. Maaliif jennaan jaalalli namni wal jaalatee ta'anii osoo hin nyaatiin osoo hin dhugin hin bulu. Maaliif jennaan ijoolleen dhiiraa tokko iddoon itti hojii maratantu jira. Maaliif jennaan nam tokko nama sana jaalatee jira eega ta'e nama sana wajjiniin jireenya guutuu imaluu barbaada erga ta'etti maaltu isarraa eegama? Hojii filachuu hin qabu. Maaliif nuti dubartoonni gaafa hojjennu hojii filannee hin hojjennu. Hojii kamiyyuu jennaan
osoo hin dadhabne iyyuu hin dandeenye jennee jechuudha. Osoo dadhabnu osoo waa hojii sana hojjechuudhaaf humni keenya achi hin geenye iyyuu ni dandeenya jenneet itti wixxirfanna yookaan hojii sana humna keenya olitti hojjechuudhaaf tattaafanna malee hin hojjennu hin dadhabnu. Hojiin kun naaf hin ta'u, hojiin kun danda'ee hin hojjedhu jennee keessa keenyatti shakkii hin uumnu, keessa keenya amansiisuudhaaf yaadna. Ijoollee dhiiraa baay'ee garuu maal jedhu hin danda'u hojii kana. Iddoo tokkotti immoo iddoo itti hojii tuffatatu jiru. Maaliif jennaan ani akkamitti deebi'ee hojii akkanaa kan hojjedha. Maaliif jennaan jireenya dhaabuu jechuun salphaa miti. Nam tokko jireenya walitti dhufanii yookaan jireenya sana dhaabuuf jecha nama gadi taatee guyyaan itti argamtu jira. Maaliif jennaan kaayyoo keessa boruutiif jennaan. Maaliif dadhaban malee rakkatan malee jibbaman yookaas immoo bu'aa bahii hedduu dabarsan malee milkaa'inni sun sababa hin dhufneef nama isa wajjin illee ce'umsa gaariitti ceetee nama isa wajjin jireenya kee guutuu jiraachuu kan dandeessu yoo har'a rakkattee yoo har'a hojii tuffii tokko malee qaanii tokko malee hojii nama saalfachiisu kan nama saalfachiisu dhabanii mangadarra ba'anii kadhachuu akkasumas immoo waan nama qabeenya namaa dhaqanii hatu kanan nama saalfachiisa malee hojiin nama saalfachiisu. Eessa kamittuu hojiin nama hin saalfachiisu. Maaliif jennaan ijoolleen dhiiraa ijoolleen baay'een jechuudha. Dhiifa manaa godhaatii kun waanuma jiru wanta ijoollee baay'ee irratti argaa jirrudha waan ta'eef hojii ni filattu, hojii ni tuffattu. Kaza sababa na jaalattiif immoo eegsayyuu hidhattu hamma dandeettii ta'e tokkotti bakka kan qabnu kanaan akkas goona akkas. Maaliif kana isheen hojjette yookaan kana isheen dadhabde sanatti har'a hirkattee yookaas walitti hirkattanii tooniyyuu eeyyee lagizeedhaaf yookaan yeroodhaaf jiraachuu dandeessan. Garuu humni ni dhuma, birriin sun illee ni dhuma. Maaliif sa'aatii humna qabdanitti yookaan sa'aatii humna guutuu qabdanitti sa'aatii hojii barbaadan hojjechuu dandeessanitti nam tokko hojjetee namni sun hojii isaa humna isaa qusatee akkasumas immoo sababa ilaalchi gadi bu'aan sammuu isaa keessa jiruuf hojiin kun naaf hin ta'u. Kun nan ilaallatu ani bakka kanaan itti dhaabbadhee yoon hojjedhe hiriyoonni qositti yoon argan maallaan jedhu hojii akkanaa immoo humni kun danda'u jedhanii sa'aatii humna qabanitti humna isaanii qisaasessanii bira darbanii gaafa sana namni dadhabaa dhufe suni sirriidha already. Maaliif namni yeroo kamiyyuu haga humna qabutti kan hojii haga barbaade yookaan akka barbaadetti tattaafatee ba'ee tuni hojjechuu danda'u jechuudha. Gaafa humni dhufe hojiin suni akka garaa keessanitti hojjechuu dhiisuu dandeessan. Kanaaf maal isin hubachiisuu barbaade tananii yeroo humna qabdanitti hojii hin tuffatinaa, hojii hin filatinaa. Maaliif jennaan filannoodhaan immoo eenyumtuu bakka gaarii gaa osoo ta'e maal gochuu ilmi namaa rakkata. Silumayyuu akka filannoo isaatti hin jiraatu. Akkuma filannoo isaatti lafa abjuuf mul'ata isaa ga'ee tooniyyuu jireenya milkaa'aa jireenya bareedaa hin jiraatu ture namni. Maaliif hin ta'u kaakuni? Maaliif bariidhuudha yookaas lafa barii arguudhaaf dukkana dabarsuun dirqama akkuma ta'e sa'aatii humna qabanitti hojii tuffachuu osoo hin taane hojii maraxuu osoo hin taane hojii argatan hojjetanii nama sana wajjin milkaa'anii nama sana wajjin jireenya guutuu jiraachuu barbaadan yoo ta'e hojii tuffachuu namarraa hin ilaalamu. Maaliif jennaan ijoollee baay'een jechuudha ijoolleen abjuuf kaayyoo isaaniitiif jiraatan akkasumas immoo nama jiraatan tokko yookaan nama jaalatan tokko dhabuu iddoon ittiin barbaanne jira jechuudha. Sa'aatii sana maal godhanii hojii isaanii madaalle namaa gadi ta'anii jechuudha. Ziqqi jedhanii hojii isaanii madaalle yeroo hojjetanii haadha manaa isaanii sana gammachiisuuf yookaan haadha manaa isaanii sana dadhabbii baasuuf akka isheen ija nama biraa hin laalle yookaas akka isheen waan tokko dhabdee keessa isheetti hin gaddine ishee garaa ga'uuf jecha hojii isaanii madaalle hojjetanii bara dabarfachuuf jecha yeroon isaanitti namaa gadi ta'anii hojjetan intu jira jechuudha. Namoonni akkas akkasii sun har'a eessa jiran lafa abjuuf mul'ata isaanii sana ga'anii milkaa'ina isaanii sana bira ga'anii nama jaalatan isa wajjin gammachuudhaan kolfanii maatii horatanii jiraatu baay'een isaanii. Namoota baay'ee jechuudha. Namni jireenya isaa keessatti namoota tokko iddoo itti fakkeenya godhatee ilaaluu jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namni waan gaarii tokko argachuudhaaf waan yaraa yookaas immoo waan isa madaalle tokko dabarsuun dirqama waan ta'eef asitti hojii tuffataa asitti hojii maraxaatii jaalalli yoo jiraate nagattee hin deemtu wajjin hin jiraanna maalidha dirqama akkuma jaalalli walqixa ta'e waliif yaaduun illee wal gargaaruun illee walqixa ta'uu qaba. Kuni dirqama sababa ta'eef maaliif inni tokko taa'ee inni tokko hojjechuun mukti tokko kobaachaa hin boba'u jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kanaafuu ijoolleen akkasitti ilaalcha akkasii qabdan ijoolleen gochaa akkasii irra jirtan sirreeffadha. Maaliif jennaan namni suni sababa sin jaalateef sababa jaalala keessan qabuuf dadhabbina yookaan yeroo hunda isaa umurii guutuu isaa kophaa isaa dadhabuu
hin barbaadu. Maaliif erga kophaa dadhabu jireenya kophaa filata namni sun. Maaliif garaagarummaa hin qabu waan ta'eef jechuudha. Jireenya kophaa iddoo itti filatu jira jechuudha namni sun. Kanaaf ilaalcha akkasii namoonni qaban baay'eetu jiru. Haa ta'u malee namni eenyumtuyyuu qabeenya wajjin kan dhalate hin jiru. Eenyumtuyyuu dadhabee bu'aa bayii hedduu dabarsee kufee ka'eeti lafa iddoo gaarii yookaas immoo iddoo yaade sana kan ga'ee gammadee jiraatu hojii maraxee osoo hin taane hojii argate hojjeteet maallaqa argate xiqqaarra gara guddaatitti kaawwataatitti iddoo abjuuf mul'ata isaa sana gahaa jechuudha. Kanaaf hojii maraxuun eenyumayyuu ani hin beeku karaa ce'umsa isaa ta'a jedhee hin yaadu.